Abdii Raggaasaa irratti maaltu ta'e? Wanti Abdii Raggaasaa irratti ta'e baay'ee takka waan nama rifaasisuudha. Jaartii maali gara jabina nama kanaa ta'u? Sanuu haadha manaatiin gara jabina nama kanaa namarratti raawwatama. Sanuu zayitii danfisanii namatti naqu. Sanuu hirriba keessa buna ni rafuu. Inni akkamitti miidhame? Viidiyoo fi wantoota garaagaraa qabadhee isinii dhiyaadheera. Abbaa dhimma kanaallee biyya dawwalee waa hedduun gaafadhamanii amma mee sagalee obboleessaa isin dhageeffachiisa. Inni illee obboleessi illee hidhamee jira by the way. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umman Islama bakka jirtu obboleessa koo dawaati naaf qaqqaba. Namni jiraani wanta ta'eef jechuudha keessan alaa keessanii dafaatii naaf qaqqaba. Qaamni mucaa kana Abdiin Raggaasaa maal ta'e? Abdiin Raggaasaa jaartii isaatu zayitii itti naqxe ooyiftee akkamitti itti naqxe? Yeroo inni bakka hojiitii deemu shuggutii itti qabdee gizee ni mana galu zayitii ooyifattee qabdu ilaa qaama isaa saalaatti naqxe. Qaama isaa saalaatti. Si galaa? Yoo xiqqaatee isa wallaансisuuf birrii miiliyoona takkaa gadi hin ta'u. Kan ammoo uummanni Islaamaa dhibbaan dhibbatti jiraaf. Naanu maak eebbinaam. Asirratti wanni isiniin jedhu isii duuba nama jiramoo gocha kana ofuma isiitii fi inaaffaadhaaf irratti raawwatteedha. Wanti nama dhibu. Ani nama duuba jiran jedhaan winnaa wanzaati itti bitamte malee gocha kana namni namarratti hin gaggeessu. Believe me bro. What? Yoollee fakkeenyaaf gaasii itti naquun sodaataa bar zayitii itti naquun hin danda'ama. Garuu konfidensiidhaan shuggutii nyaachifattee itti qabdee hin sossohin jettee zayitii budduskattee qaama isaa saalaatti naqxee jechuudha. Kun fafa fokkuudha jechuudha. Wantoota nama dhibanidha. Wantoota nama ajaa'ibanidha. Asirratti gareen shaadaa waan jedhee qaba. Gareen shaadaa maal jedhee waan kana irra deddeebiidhaan hordofee wanni kun akkana hawaasni walitti hin buune dhimmi kun dhimma Islaamaatii miti. Dhimmi kun dhimma Kiristaanummaati miti. Dhimma rakkoo isaa fi haadha manaa isaati. Achi keessatti gareen shaadaa waan dogongore qaba. Dhiifa manaa godha. Gareen shaadaa wanti inni dogongore dhibbaan dhibbatti personal attackidha jechee jennee dhiisuun qabnu waan kana. Si galaa? Harka namaa keessa jiraachuu mala waan kana keessa duubaan. Okay? Na of kolcha. Wanti kun gadi fageenyaan qoratamuu qaba jedhee amanaan. Si galee? Gurbaan diina baay'ee qaba. Biyyattii keessatti rakkoo ta'ee jira. Namni Islaamaaf dubbatu rakkisaa ta'aa jira. Fakkeenyaaf waggaa har'aa intalti takka godina keenya godina Jimmaatti naannoo magaalaa Gaatiraa jedhamu keessatti Islaama taatee reebichi hamaan irra dhaqabe. Reebichi hamaan. Yeroo reebichi hamaan irra dhaqabu kana keessatti isiidhuma reebamte kana fuudhanii ukkaamsan. Ilaa har'aa bakka hin jirtu hin beekne. Dabrasiin ammaasis dabrasiin nama isiidhaaf falme maaliif ajjeefamti dargaggoonni naannoo sana maaliif rukutamti jedhamee yeroo jarri falmuu fi barbaadan dargaggoota sana guutuu qabaniidhaan. Qabanii hidhan guutuu. What happened bro? Nama dhiba. Kan lammataa gurbaa dhengada shawaatti waraananii ajjeesan. Maaliif ajjeefamee eenyutu ajjeesee namni jedhee dubbate hin jiru. Amma Abdii Raggaasaatti salaata marraati. Dhimmi Islaamaa waan kana majliisni gad deemee qorachuu qaba jechuudha. Siis onnaan taati. Okay? Dhiifa manaa godha. Of kolcha. Haalli kun haala rakkisaadha. Si galee? Namni biyyi amantiidhaan walitti diigamtee nagaan argattu. Dhiifa manaa godha. Of kolcha. Warroonni viidiyoo kiyya hanga dhumaatti hordoftan galatoomaa isiniin jechaa warroonni subscribe godha. Yaada keessanis koomentii lakkaa galatoomaa.